Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota chaanaalii keenyaa viidiyoon argaa jirtan kun viidiyoo ajaa'ibaa, viidiyoo seena qabeessa bara 1980 keessa akka lakkoofsa warra faranjiitti jechuudha. Cidha obboleessaa Fandii Siyyoo irratti weelliftoonni gameessii kanneen garaagaraa argamaniiti kan ilaalaa jirru. Bara 1980 keessa jechuudha biyya Kaanaadaatti aruuza obboleessaa Fandii Siyyoo irratti weellistoota argamanidha kan ilaalaa jirru. Akkuma agartan gaa weellisaan beekamaa fi jaalatamaan Nuhoo Goobanaa Rabbi rammataa godhuuf innis ni mul'ata cidha kanarratti jechuudha. Kan Nuhoo waliin suufa adii uffatee argamu kunis weellisaa beekamaa jaalatamaa artistii keenya gameessa Dr. Alii Birraadha. Qamar Yusufis ni jira. Akkasumatti illee Elamoo Alii Afandii Siyyoo hammaan tana dhufee 50 shubbisaa Elamoo Aliiti. Kan Nuhoo qaqqabachaa jiru kun jechuudha kan suufa gurraacha qabu Elamoo Aliiti. Akkasumatti illee Saalaa Galmootis ni jira. Saalaa Galmoo Alii Birratti aanee kan mul'atu sanidha. Gama biraatiin 50 shubbisaa illee ni jira. Holii dhufa gaa Qamar Yusuf isaan hundarraa gaa xiqqaadha umriidhaanis. Gaafa sanis akkuma amma gaa boonitti gaafa sanis uffata babbareedaa garaagaraa uffatee kan boonu 50 shubbisaadha kan amma dhufee arustoota lamaanitti maramaa jiru. Afandii Siyyoo bira kan dhaabachaa jiru kun 50 shubbisaadha weellisaa jaalatamaa. 50 shubbisaadha. Viidiyoo seena qabeessa, viidiyoo ajaa'ibaa kana yoo jaalattan gararaas miidiyaa sabskiraayib jalarrattis koomentii nu godhaa isiniin jenna. Amma weelliftoonni hundinuu gaa bakka takkatti mul'atu. Hundinuu dhufanii gaa aruuza kana oowwisaa jiranii 50 shubbisaadha kan aruusticha jiran. Aruusticha cinaadhaan dhaabataa jiru kun Qamar Yusufis kan ilaalaa jiru kun Qamar Yusufii. Amma qaceelloo mul'atan isaan hundinuu kaanis dhadhaabataa kaan immoo hudduudhaan tatta'aati kan viidiyoo kanarratti mul'achaa jiran. Aruusticha cinaa kan jiru Elamoo Aliiti. Aruusticha cinaa gama kaanii kan jiru immoo Afandii Siyyooti. Warra tattaa'u kana Nuhoo Goobanaa, Saalaa Galmoo, Alii Birraa, 50 shubbisaa, Qamar Yusuf ta'aniiti kan warri viidiyoo kana harkaa qabdan seenaa dhokattee teessu harkaa waan qabdaniif jecha as baasaa gama sooshaal miidiyaatti namuu haa ilaaluu haa irraa baratu isiniin jenna. Chaanaalii keenya sabskiraayib godhaa. Viidiyoon kun yoo isinii ta'es hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa. Galatooma.